Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun kan daawwachoota jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa lama isiniif dhiyaatudha. Sagantaan furtuu dhugaa torbaanota yootaan waggoota dheeraaf sagantaa torbaanitti guyyaa tokko qabataa isiniif dhiyaatu as dhiyeenne kana sagantaa guyyaa lamatti qabannee isiniif dhiyaanne beekama. Sagantoota san keessaa waa'ee gaa'elaa yeroo baay'ee Paaster Gammachiis wajjin isiniif dhiyeessaa turreerra. Namoonni baay'een akka sagantaa kanarra jaallattan abdii qabna. Boqonnaa hanga 5tti kutaa hanga 10tti dubbataa turre. Har'as boqonnaa 5 Oogummaa Gaa'elaa kan jedhu wajjin ilaaluuf ogummaan gaa'elaa maal inni ka jedhu wajjin ilaalla. Har'as Paaster Gammachiis na wajjin jira. Paaster baga nagaa dhufte. Ayyee baga nagaa neette. Shabbate waaqayyo si haa eebbisu. Innaa hundumaayyuu eeyyamamaa taatee dhufta waan ta'eef baay'ee galatoomi. Mee kadhannaa gabaabduu nu godhadhu. Ayyee haa kadhannu. Si galateeffannaa Waaqa isa hundumaa dandeessu isa hundumaa gararraa taatee isa aangoo gooftummaa aboo mootummaan hundumtuu kan kee ta'eef galata ulfina qabannee dhiyaannaa bara baraan galanniif ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Waan nu gargaarte yeroo kanaan nu geesseef warra dubbii kee baratan warra gorsa kee dhaggeeffatan warra sagalee keetiin jiraachuudhaaf amma ayyaanni kee isaaniif baay'ate itti dhamaan waan nu gooteef galanni siif haa ta'u. Ammas ijoolleen kee barachuuf dhiyaanneerraa nuunis ta'e warra toora irratti argamanii sagantaa kana hordofan hundumaa karaa hafuura qulqulluu akka nu barsiiftuuf jaalala kee haa ta'u. Mata duree guddaa dhimma ogummaa irratti kan nu haasofnu maddi guutummaa ogummaa hundumtuu si biradha. Ijoollee keetiif ogummaa samii irraa ta'e akka kennituuf jaalala kee haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiif jettee ameen. Ameen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma qara isiniif ibsuuf yaale guyyaa har'aa boqonnaa 5 ogummaa gaa'elaa isa jedhu waliin ilaalla. Wanni hundumtinuu ogummaa barbaada. Konkolaataa konkolaachisuun ogummaa barbaada. Xiyyaata samiirra balaliisuun ogummaa barbaada. Loon tissuun illee ogummaa barbaada. Dhugaadha. Ogummaa loon ittiin tissite yoo qabaanne loon nyaachiftee quufsitee bobbaastee nagaan hin galchitu. Wanni hundumtinuu ogummaa barbaachisa. Ogummaan gaa'elaa maal inni ogummaa akkamii gaafata? Eeyyee Roobaa akkuma jette wanti addunyaa kanarraa ogummaan barbaachifne hin jiru. Wanti hundumtuu ogummaadhaan hojjetama. Ogummaatiin socho'a. Ogummaatiin itti fufiinsa qabaata. Akka tasaa waan tokko jalqabuu hin dandeessa yookiin wanta taateen tokko ta'uu danda'a. Wanta ogummaa sin gaafanne garuu waan sana itti fufsiisuun wanta sana qajeelchuun waan sana akka inni bu'a qabeessa ta'u gochuun akka inni madda gammachuu ta'u gochuun ogummaa dhaga'e inni barbaadu. Kanaaf wanti ogummaan barbaadne hin jiru. Gaa'elli immoo isaan keessaa tokkodha. Gaa'elli dhaabbata guddaadha. Dhaabbata umurii guutuuf dhaabbatamu. Kan al tokko jalqabdee biraa deebitu tun taane bara jireenya kee guutuu wajjiniin jiraachuudhaaf walii galtee kakuu galtee kan itti seentudha. Kakuu galtee kan akka ittiin itti seentu kana gaa'ela akka ittiin bara kee guutuu keessa jiraattu kana ogummaan qabdu taanaan itti galuun isaas rakkisaadha. Erga itti galtee gaa'ela kee dhaabdee boodas gaa'ela isa ijaarame sana akka gaa'elaaf ta'utti itti fufsiisuun rakkisaadha kan inni ta'u. Kanaaf gaa'ela dhaabbachuun ogummaa barbaada. Gaa'ela dhaabbatan, gaa'ela ijaarratan isa immoo akka gaa'elaaf ta'utti itti fufsiisuun ogummaadha kan inni barbaadu. Yaa waaqayyo si haa eebbisu Paasteri. Gaa'elli ogummaa guddaa barbaada. Maal jennaan namoota garaagaraa lamaantu walitti dhufa. Asin durallee baay'ee wantoota kanarratti kutoota darban irratti ibsaatiin turre. Namoonni lamaan walitti dhufan kuni akkaataan isaan itti tokko ta'anii jiraatan akkaataan isaan yaada walii wal nyaachisanii akka tokkootti jiraatan ogummaa guddaa barbaada. Dhugaadha. Asirratti illee waa'ee dubartii ogeettii tutteetta mee isa san itti nuu bu'e? Waa'ee dubartii ogeettii kana tokko kootiin dura waa'ee ogummaa yeroo kaafnu yeroo hundumaa ogummaan biyya lafaa irraa ogummaan samii irraa ta'e jira. Ogummaan inni biyya lafaa waaqayyo biratti gowwummaadha. Ogummaan inni samii irraa ta'e immoo biyya lafaa biratti gowwummaadha. Isa kana wal bira qabanii filachuudha kan inni barbaachisu. Isin keessaa namni ogummaan itti irrate yoo jiraate eenyuun akka kadhatu waaqayyoon utuu hin sassatin utuu wal hin caalchisin isa kennuu danda'u utuu hin qusatin isa kennuu danda'u waaqayyoon akka kadhatu inni immoo kennaafidha.
Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti sana dubbata jechuudha. Kanaaf ogummaa gaa'elaaf ta'u kan nuyi fudhannu maddi isaa kan inni dhufu Waaqayyo biraati. Waa'ee dubartii ogeettii asirratti kan inni kaase kitaaba qulqulluutu yeroo baay'ee kaa'a. Dubartii ogeettii eenyutu argachuu danda'a? Dubartii ogeettiin sana gooti, dubartii ogeettiin kana gooti. Mana isheetiif akkasidha. Keessumaa fakkeenya boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irraa dhannee yoo dubbifanne dubartoonni ogeeyyiin hundinuu mana isaanii ni ijaaruudha. Mana isaanii yeroo jedhu waa'ee gaa'ela isaanii haasa'eera. Gaa'ela isaanii hin jabeessu, gaa'ela isaanii ni ijaaru. Wanti isaan godhan hundumtu waan gaa'ela isaaniif ta'u, waan gaa'ela isaanii ijaaruu jabeessuu danda'udha. Warri gowwoonni garuu harka isaaniitiin mana ofii isaanii diigu jedha. Garaagarummaan isaa achi. Uffatan jechuudha. Ofuma isaaniitiin, harkuma isaaniitiinitu gaa'ela isaanii diiguudha. Warri ogeeyyiin garuu, dubartoonni ogeeyyii ta'an garuu mana isaanii ogummaadhaan ijaarratu. Warri dhiiraas akkasuma dubartii duwwaa miti. Warri dhiiraas namni mana isaa diigu, waan mana isaa diigu, waan gaa'ela isaa diigu bulee ka'e namni hojjetu gowwaadha malee ogeessa miti. Beekaa miti. Namoonni tokko tokko beekumsa isaaniitti fakkaachuu danda'a. Mana isaanii diiguun. Mana ofii diiguun, gaa'ela ofii diiguun safartuu kamiin iyyuu beekumsa ta'uu hin danda'u. Ogummaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf warra ogeeyyiin hin ijaaru. Yoo isheen qaawwite hin duuchu. Yoo waa keessaa luqqa'e bakka buusu. Yoo waa hir'ate bakka buusu. Hin qajeelchoonni dabuudhaaf ka'e ogummaadhaan. Warri sun garuu keessaa luqqisu. Akka nama mana citaa keessaa luqqisu. Guyyaa guyyaatti tokko tokkoon keessaa otoo fuudhanii manni. Gaaf tokko dhimmisaa jechuudha. Dhimmisuu eegala. Wantoota luqqisuu keessaa paaster tokko adumatti jettu waan qabadhi keessa namoonni tokko abbaan manaa tokko gabbaanii waan haadha manaa ofii badaa laalboonni itti dhagaamee haasa'an piraawudii ta'aniiti hammeenna haadha manaa ofii haasa'an. Attiin sun citaa luqqisuu uduun taane wiixaa takkatti keessaa fuudhu uduun taane goda jedhanii naannoo kenna muka harkisuu ta'a. Wanni masaatiin. Yaa hidhamaan harkisuu. Hidhaa masaatiin. Yaa kanaaf mana ofii jabeessanii eeggachuun akkumatti jettee rakkinna qabdaa eessallee rakkinni hin jira bare. Biyya lafarra irra. Biyya rakkinna. Amma biyya lafarra irratti lafti rakkinni hin jirre jiru. Yaa kanaaf Kiristoos illee hennaa dubbateetiin jedhu hennaa biyya lafaa irra jirtan rakkoon hin jira. Eessallee gaa'ela kamiinuu keessa ka bareedee ati argitu hundumaa keessa rakkoon hin jira. Garuu maalinni rakkoo sana walii dhossaa, walii cufaa akkasiin deeman malee akkanumaan argite wanni qajeelee deemu hin jiru. Dansaa kennite gaarii kennite. Waa dubartii ogeettii yeroo kaafnu safartuu qabdi. Akka ittiin wantoota cuftu beetti. Beetti maaltu dubartii tokko ogeettiidha jechisiisa. Waan ta'us jira jechuudha. Maaltu abbaa manaa tokko ogeessa jechisiisa. Kitaabni qulqulluu callee dubartii ogeettiin hin jedhu. Dubartii ogeettiin ibsi ishee maalidha? Maaliin beekamti? Yoo maal teetu ogeettiidha dubartiin kun. Yoo maal goote immoo gowwaadha. Isa jedhu fakkeenya boqonnaa 31 keessatti dubartii ishee ogummaadhaan guutuu taate. Kanadha kan isheen gootu jedhee tokko lamaan tarreesseera. Lakkoofsa 10 kaasanii dubbisuun hin danda'ama jechuudha. Yeroo keenya qusachuudhaa fi lakkoofsa 10 kaasee haadha manaa mana ishee qabuu dandeessu eenyutu argachuu danda'a ree jedhee jalqabeetu isheen callee gati qabeessa hundumaarra guddaa hin caalti. Abbaan manaa ishee amanata. Qabeenyis isaanitti hin hir'atu. Jechaatti itti fufaa jechuudha. Maal faa gooti isheen immoo mana ishee keessatti jireenya ishee keessatti gaa'ela ishee keessatti itti gaafatamummaan ishee maayini ogummaan ishee maayini waaqayyoo maalirraa eega namni maalirraa eega achi keessatti tarreessee jira jechuudha. Amma lakkoofsa 31tti dubbisuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenya boqonnaa 31. Yaa waaqayyo isaa eebbisu. Asumaan dhiirota diida jiraniif illee wanni jechuu fedhu tokko amma kitaaba fakkeenyaa irraa kan dubbiste waa'ee dubartii ogeettii tana namoonni baay'een dubartii ogeettii tana nama biraa nama qaroo godhanii yaadan. Dubartiin ogeettiin haadhuma manaa tantee tasi jala jirtu. Haadhuma manaa tamsi waliin jirtu sanii isima santu ogeetti. Hanqinoonni jiraachuu danda'ani hanqinoonni akkuma qara jedha jiraachuu hin danda'ani. Garuu hanqina san yoo guuttee fi isiin illee hanqina kan keessii guutti. Innaa mara godaan keessaa harkisaati haati manaati yaa ogeettii miti jedhanii kompleenii godhuutu hin taane haadha manaa ofiisan akka ogeettiitti ilaaluun barbaachisa. Tokko isadha. Yaada gaarii kan kaafte. Tokko isadha. Inni lammaffaani dubartii akkasii kana fakkiyaa boqonnaa 31 keessatti kan barreeffamte kana argatee naanee hojjibba.
Haadha manaa akkasii jibba. Haadha manaa akkasii bakkeettis mana keessattis lafa deemuttis ulfina kan taateef abbaa manaa isheetiif simboo kan taate eenyutu jibba? Namni jibbu jiru hundumtuu kana barbaada. Dhiirri hundumtuu haadha manaa akkasiiti kan inni barbaadu. Wanti nuyi irraanfachuun nurra hin jiraanne garuu dubartiin hundumtuus haati manaa hundumtuus abbaa manaa akkasiiti kan isheen barbaadu. Abbaa manaa akkasiiti kan isheen barbaadu. Itti ta'ee mul'isi. Kanaaf abbaan manaa haati manaasaa akkasa taatuuf duwwaarraa eegu ofii akka barbaadeetti jiraatu gowwaadha. Gowwaadha sun. Sun ogummaa miti. Kanaaf bifa dubartiitiin haa dubbatu malee ideal kan taate Solomoon dhiiradha ofiisaati. Abbaa manaadha. Abbaa manaa ta'e waa'ee haadha manaatti kan inni jajannaadhaan dubbataa jiru. Nu warri dhiiraa waa'ee dubartootaa akka itti yaadu warri dubartootaa immoo akkuma sana yaadu. Waan gaarii kan jibbu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf ogummaa haadha manaa keenya keessatti arguu barbaannu ofii keenyaa taanee jiraannee argisiifnee jiraachuun mana keenyaaf ulfina guddaadha kan inni ta'u. Waaqayyo si haa eebbisu. Pooyintii tana qabadhaa warroonni daawwataa ta'an. Ogummaa gaa'elotaa keessaa jedhamee kitaaba kanarra katarraa Abaacaadhaan jedhee katarraa jira. Akka aayee jalatti kakeetteettu gaa'elli waa'ee kee qofaa miti jedha. Gaa'elli kee waa'ee kee qofaa miti jechuun maal jechuudha? Ogummaan achumarraa jalqaba. Jalqaba kana hubachuurraa jalqaba. Sheeringii beekuun jechuudha. Gaa'elli namni uumamuu isaatiin ofittoodha. Uumama keenyaan ofittoodha. Of jaallata. Of jaallata namni. Oromifa waaltaa qaaqabillee. Afaan Oromoo afaan Oromootti hiikadee. Namni of jaallataadha. Yeroo gaa'elatti galu waan isa gammachiisu, waan isatti tolu, akka jireenyaaf isaa ta'utti akka ofii barbaadutti gochuudhaaf yaadaa gaa'elatti galaa'u ta'e namni sana jibbu hin jiru. Garuu dogoggoradha. Dogoggora wanti godhu maa inni gaa'elli waa'ee kee duwwaa miti kaa. Haati manaa teessitti raawwata. Haati manaa kee jirti. Ijoolleen teessitti dhaggeeffamte. Yoo hojjettuu miindeffataa jirta ta'e yookiin hojjetaa miindeffataa jirta ta'e waa'ee keeti. Akka feetetti gammachuu ofii keetii wiirtuu godhattee kana naa godhi sana naa godhi kanaafan sii kaffala kanaafan sii jechuu hin dandeessa jechuudha. Haadha manaa garuu akka ittiin gochuu hin dandeessu. Abbaa manaa akkas gochuu hin dandeessu. Abbaan manaa waa'ee haadha manaa yaaduu danda'u turreera. Gaa'illi waa'ee isaa qofatu hin taane waa'ee haadha manaa isaatiiti. Haati manaa waa'ee gammachuu abbaa manaa isheetii yaaduu turreera. Kanaaf achirratti akkuma barreesse kan kooti waan ta'eedhu kan keenyaan bakka bu'a. Kan kooti waan ta'eedhu kan keenyaan bakka bu'a. Anatu jechi jedhu nuuf kan jedhuuf iddoo gadhiisa. Waan na barbaachisu waan ta'eedhu wanta nu barbaachisu bakka bu'a. Maaltu na gammachiisa gaaffiin jedhu hidhata gaa'ela kootiitti maaltu tola kan jedhuuf teessuma kenna. Akka manaatti yaadda. Akka manaatti yaadda jechuudha. Jechi kee jijjiiramuu jalqaba. So namni hundumtuu jechuun hin danda'u. Dogoggora kana keessatti kuufna irra caalaadha. Waa'ee gaa'ela natti hin tolle, naan taane, naan mijanne. Enna malee haadha manaa kootiif mijataa jira. Haadha manaa kootti jireenyi akka itti ishee wajjin hin jiraataa jiru ishee gammachiisaa jira. Gaa'elli keenya isheedhaaf boqonnaa ta'eera. Jennee yaadu. Anaan na gubde. Anaan kana natti rifte. Haati manaas akkasuma itti. Na gube. Akkas ta'e kana gochuu danda'e. Ani namoonni innoo qabaa gammachuu sana isa teettu sana. Innoo gubataa hin jiru. Innoo irrataa hin jiru itti. Isa yaaduutu irra haati manaa jechuudha. Kanaaf gaa'elumatti yeroo seenu namni gaa'elatti hin seenin jirtanii kana yaaduu danda'u. Yeroo gaa'elatti seentan ofii makeessanii jiraachuuf ofii makeessan gammachiisuudhaaf miti kan gaa'elatti galtan hidhata gaa'elaa keessan dabalata. Erga gaa'elatti gallees akkasumadha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya gaa'elli waan keessan qofaa miti. Warri gaa'ela keessa jirtanillee warri gaa'ela keessa hin jirrellee warri itti deemaattanillee gaa'elli waan kee qofa akka hin taane beettee itti deemuu qabda. Ka keessa jirtu ammoo ka haadha manaa keetiin wal dhibaattu ka abbaa manaa keetiin wal dhibaattu wanti irra wal dhibaattan sun keessa lamaan waan ta'eef kenna jedhaati taa'aa mari'adha. Kun ogummaa duraati. Gaafa achi keessaa ba'aniyyuu galatoom gaafuma kan kootii keessaa ba'anii kennatti gaafa deebi'anii
maaltu na gammachiisaa keessaa ba'anii maaltu nu gammachiisaatti gaafa dhufanii ana maaltu natti irrate seeru dhiisanii warra manaa kootti maaltu irrate abbaa manaa kootti maaltu irrate haadha manaa kootti maaltu irrate gaafadhanii maddi nagaa isaanii achirraa jalqaba. Achirraa jala qaba. Ilmi qaroon. Kanaaf gara sana deebi'ee ilaaluutu irreera. Yoo rakkinni jiraate hunda keessa achi deebinee ilaaluun nurreera. Sun ogummaadha gaa'ela keessatti. Yaa kabira ammoo akka baay'ee jalatti ka jiru ogummaa keessatti guddisa daa'immaniiti. Waan guddaadha sun mata duree guddaadha. Guddisni daa'immanii baay'ee barbaachisa. Daa'imman akkamitti guddifachuu qabnaan abbaan manaatii fi haati manaa guddisa daa'immanii irratti walii galuu qaba. Daa'imman attamitti guddisuu qaban paaster? Jalqaba wanti nuyi amanuun nurreeru waa'ee ogummaa isaa irramni. Ogummaan inni jalqabaa ijoolleen keenya kennaa waaqayyo ta'uu isaanii amannee beeknee fudhachuudha. Dhibbaaf dhibba. Ogummaadha kun. Kennaa waaqayyooti. Erga ijoolleen keenya kennaa waaqayyooti ta'an immoo abbaa qabu. Abbaa isa dhugaa qabu jechuudha. Nutti imaanaatu nutti kenname. Akka nama imaanaa fuudheetti yookiin immoo yaboo akka nama fuudheetti daa'imman kan abbaa qabu waan ta'eef itti nu gaafata. Isa hedduun kan nuyi guddisuun nurra jiraatu. Gaaf tokko dhufee nu gaafata. Haadaratu nu harka jira. Dhufee ilaala gaaf tokko. Dhufee nurkaa fuudha gaaf tokko. Kanaaf akka ofii keenyaa barbaannetti tun taane akka abbaan ijoollee kanaa inni dhugaa ta'e inni kenne waaqayyo akka inni itti barbaadutti ijoollee keenya guddisuun nurreera. Falaasama biyya lafaatiin guddifnee hin dandeenye. Barnoonni biyya lafaa waan baay'ee jijjiireera. Waan kitaaba qulqulluutiin faallessu baay'ee isaa. Sagalee waaqayyo waan hin jenne sagalee waaqayyo waan hin deeggarre barnoonni biyya lafaa waan inni jiru baay'eetu jira. Nuyi akka kiristaanotaatti wanta nurraa eegamu akka sagalee waaqayyootti ijoollee keenya guddisu. Sababiin isaa ijoolleen kun kan eenyuti kan waaqayyooti jennee irratti walii galleerra waan ta'eef. Yaa waaqayyo si haa eebbisu. Ijoolleen tuni yaboo waan inni harka kaa'e ijoollee tana guddisa daa'immanii irratti abbaaniif haati walii galuun baay'isee barbaachisa. Waan haati jettee abbaan dhiisuu yoo taane wanni isin jette sun sirrii yoo taane ijoollee afootti itti qaaquu sun taane booda addatti qaaqu. Haatillee akkasuma. Namni innaa waliin jiraatu wal dhaba. Daa'imman afoo wal loluu waliin wacuu walitti iyyuun fuuldura daa'immanii tana balleessu. Kanaaf adda deemanii booda irra walitti haasa'uun baay'ee barbaachisa. Kun ammoo akka sagalee akka ijoollee keenyaaf kadhachuu akka barbaachisu kaafteetta sagalee akka sagalee waaqayyootitti barsiisuun akka barbaachisu kaafteetta kanneen mee naadhadhayti akkasumas tajaajila keessatti guddisuullee kaasteetta waan ta'eef kanneen walitti qabnee deemna wal qabata yaandichisaa waan sirriidha guddisa ijoollee jaleera waan ta'eef akka sagalee waaqayyootti guddisuu yeroo jennu isaan kana dabalata tokkoffaa ijoollee keenyaaf waaqayyoon kadhachuu ni jalqabaa isaan ijoollee keenyaaf waaqayyoon kadhachuu caalaa wanti nu isaaniif goonu jiru. Gochaa guddaan, kennaa guddaan, gargaarsi guddaan, barsiisi guddaan nu isaan barsiifnu, gorsi guddaan nu isaan investimentii nu isaan irratti goonu amma kadhannaa nu isaaniif goonu hin ga'u. Kanaaf akka fakkeenyaatti kan nu ka'u Iyyoobidha. Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa 5 yoo dubbifanne ijoollee isaatiif jedha. Walitti qabaman yeroo isaan dhaqanii nyaatanii dhuganii yeroo isaan taphatan illee isaan nyaatanii dhuganii taphatanii mana isaaniitti garuu inni garuu ganama keetu tarii ijoolleen kootu nyaataniitu dhuganiitu taphatanii waaqayyoon gaddisiisaniiru ta'a jedheetu aarsaa dhiyeessee cincaa dhiyeesseetu waa'ee isaaniitiif araara waaqayyoon kadhata. Abbaa akkam deedikeetidii ta'e. Utuu waan tokko hin argin jechuudha. Kana balleessanii argee miti yeroo hunda garuu ijoollee isaatiif kadhata. Kanaaf kun immoo namoonni baay'een ragaa jiraatoodha waa'ee kanaatiif namoota baay'een beekan. Namoota ijoollee isaanii irratti abdii kutatan namoota ijoolleen isaanii dhugaatii nama macheessu dhuguutti jimaa qama'utti diraaga fudhachuutti hattuu ta'utti ijoolleen isaanii irraa qabaman abdii kutatee namni kan dhiise haatiif abbaan garuu dhoksanii yeroo hundumaa kan ilmaan isaanii buusanii waaqayyotu kadhatanii kan ilmi isaanii dhufee miillatti kufee tu isaan ta'anii isin yakkeera waaqayyoon isin yakkeera kana booda dhiiseera nama jedhe beekaa jechuudha. Maaltu fide humna kadhannaa wanti kan biraan hin jiru. Kanaaf ijoollee keenyaaf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan sagalee waaqayyoo barsiisuudha akkuma ta'e. Sagalee waaqayyoo kadhannaa kadhachuun keenya duwwaanis gahaa miti. Kadhannaa isaaniif kadhachaa, isaaniin kadhannaa isaan barsiisaa, wajjiniin kadhachaa, isaaniin immoo sagalee waaqayyoo barsiisuun nurreera. Sagalee waaqayyoo immoo iddoon nuyi itti barsiifnu inni guddaan kadhannaa maatii keessattidha. Sagantaa maatii. Iddoo aarsaa maatii kan jedhamu jira. Yeroo aarsaa kan maatii kan jedhamu jira. Yeroo ciincaa maatiin dhiyeessan.
namoota baay'eedhaaf maatii baay'eedhaaf galgaladha. Galgala maatiin akka maatiitti walitti qabame waaqayyoon kadhachuun kadhatanii marrafuu duwwaa miti. Ijoollee keenyaaf mana barumsaa, mana leenjii, kolleejjii isaanitti keessatti sagalee waaqayyoo baratan, kolleejjii isaan keessatti faarfachuu baratan, kolleejjii isaan keessatti kadhachuu baratanidha. Kuni ijoollee keenya irraa hir'isuun nurra jiraatu. Maatii wajjiniin hin kadhanne ijoolleen isaanii irratti rakkoo argu. Waldaatti ijoolleen isaanii baqachuu, fedhii kadhannaa dhabu, fedhii waldaa dhaquu dhabu, fedhii sagalee waaqayyoo dhaga'uu dhabu kan isaan mudatu jechuudha. Fakkeenya keessatti kan jedhu akkatti jiraachuun ta'u mucaa barsiisi. Innis yommuu dulloomuyyuu irraa hin kaatu jedha. Fakkeenya 22 lakkoofsa 6. Ijoollummaatti utuu jiru wanta ta'uun irra waan inni gochuun irra jiru barsiisus irra jira ijoollee kee. Akkatti jiraachuun irra jiru barsiisus irra jira. Kuni haati Musee fakkeenya gaarii nuu taati. Haannaan fakkeenya gaarii nuu taati. Kitaaba qulqulluu keessatti. Haati Musee dhalachuu isaatii jalqabdeetu waggaa 12 qofa carraa argatte of biratti fuutee guddifte sagalee waaqayyoo barsiifte. Museen bara jireenya isaatii guutuu ilma intala Fariyoon jedhame waamamullee lagatee saba isaa wajjiniin amma gammoojjii keessa naanna'utti kan inni ga'e waggoota muraasa ijoollummaadha xinnoodha mucaadha tun jedhin isheen barsiiftedha. Haannaanis akkasumadha. Haannaan yeroo muraasa duwwaa qabaatte turte. Waggoota xiqqoo duwwaa qabaatte turte. Saamu'eelii wajjiniin. Waggoota xiqqoo sana garuu daa'imaa itti tuntuffatiin. Bor mana qulqullummaa dhaqatu hin jedhin. Achi dhaqee mana qulqullummaa jiraachuu fedhanii maal isaan barsiisa? Asitti wajjinan taphadha kolfeen hin jenne gatteessee barsiifte. Utuu Haannaan ilma ishee Saamu'eeliin sagalee waaqayyoon barsiifne ta'eeti. Utuu isheen sagalee waaqayyoon barsiisin dhattee ijoollee Eeliitti makteetti ta'eeti. Carraan Eelii maal ta'a? Carraan Saamu'eel maal ta'a? Akkuma ijoollee Eelii waaqayyo dhahichaan isaa rukutee ajjeesuudha kan inni ta'u. Garuu hin barsiifte. Dhaqee maal ta'e? Amanamaa ta'e. Ijoolleen warra hattuu keessatti, warra seebartuu keessatti, warra maal gootu gidduutti dhaqee inni nama waaqayyootiif amanamu ta'e. Saamu'eel bara isaa guutuu kan inni amanamaa ta'e waaqayyoon tajaajilaa jiraateef bu'uurri isaa jira. Kanaaf maatiin achittidha ijoollee keenya xinnummaa isaaniitti isaanii sagalee waaqayyoo barsiisuun kadhachuufiin tajaajila keessatti immoo guddisuun akka isaan tajaajilan keessattuu akka isaan tajaajilan barbaanna taanaan ofii keenya tajaajiltoota ta'uun nurreera. Ofii keenya gara tajaajilaatti dhiyaachuun nurreera. Fedhiin nuyi mana waaqaaf qabnu guddachuu irreera. Fedhiin nuyi sagalee waaqayyoof qabnu guddachuu irreera. Waaqayyo si haa eebbisu paaster. Amma gara poointii kiyyaa naa dhufte. Sagalee waaqaatiin ijoollee barsiisuun barbaachisaa. Waan amma tarreessite kana hundumaayyuu gochuun barbaachisaa. Garuu akkuma amma dhumarra jettee namni aannan tokko kuusee yoo mataa afaan isaa hin hiine yootaan qamadii tokko madaabbara buuste afaan isaa yoo hin hiine hin jiga. Dubbiin atamma dhumarra jettee daa'imni kiyya akka tajaajiloota fedhee tajaajilee itti mul'isuu qaba. Fakkeenyummaan daa'imman guddisuun baay'ee barbaachisaa. Maaf wanta barsiifte kana hidhaa itti sii godha jechuudha. Hidhaatti si godha. Kanaaf fakkeenya gaarii ta'uun barbaachisa. As dhumarratti fakkeenya gaarii ta'uu ka jedhu waan jiruuf jechuudha. Fakkeenya gaarii ta'uun ijoollee duwwaa miti. Namootumti gurguddaan iyyuu waan dhageenyerra waan arginedha kan nuyi fudhannu. Wanta dhageenya keessaa persentii xinnoo qaban. Namootumti gurguddaan kamiyyuu waan ijaan arginedha kan keessa keenyatti maxxanee hafu. Kanaaf maatiin ijoollee keenya akkamitti guddinnu isa jiru keessaa kan itti wacnu caalaa, kan dheekkamnu caalaa, kan tumnu caalaa jiraannee ijoollee keenyatti argisiisuun isaaniif wanti jireenya isaanii jijjiiru isadha. Waan bor ijoollee keenya keessatti arguu barbaannu ofii keenya irra jiraachuu. Fakkeenyaaf namni baay'ee wanti nuyi boonu kanadha. Ofii keenya kitaaba qulqulluu bannee hin beeknu. Mana keenya keessatti tarii gaafa sanbataa waldaa fudhannee odanne malee. Torban guutuu mana keenya keessatti kitaaba qulqulluu durkatti arganii hin beekan. Ijoollee keenyaan kitaaba qulqulluu dubbisaa ijoollee hin dhagaan. Ofii keenya tunu jilbeenfannuu nu arganii hin beekan. Ijoollee kadhadhaa waaqayyoon kadhadhaa. Ijoolleen keenya hin dhagaan. Ofii keenya tunu tajaajiluu nu argani. Ijoollee keenyaan tajaajilaa hin ta'u akkas. Ofii keenya dhugaatii nama macheessu dhugaa. Ijoollee keenyaan dhugaatii nama macheessu dhuguun baay'ee badaadha inni yoo itti himne baay'ee gareedha inni yoo itti himne hin dhageessu ijoolleen. Utuu gadeera ta'e maal goota
sitti baasanii jiran si sodaatu waan ta'eef keessa isaaniitti garuu akkasuma maaduu dareeti. Yoo ati hin soobdate ijoollee keessaniin hin soobinaa itti yoo barsiifte ijoolleen soban dhiiftu mana kee keessaa sobni hin ba'u. Kanaaf abbaan manaa fi haati manaa keessattuu sila kaaftee turte waltu mutaanaa wal lolu taanaan ijoollee duratti ijoollee boodas ta'uun irra jiraatu. Ijoollee duratti maal osaayyuu wal qoccolu taanaan waltu mutaanaan wal rakkisu taanaan ijoolleen keenya maal arreeyu isa fudhattee guddatti. Bor gaa'ela isaanii keessatti inni dhiiraa ga'een abbaa manaa haadha manaa tumee bulchuu danda'ee fudhata. Isheen dubaraa isheen intalaa ga'een haadha manaa tumamtee bulu itti fudhachuu dandeessi yookiin immoo akka haati dhoksitee waa gootu abbaa manaa sodaattee dhoksitee waa gootu dhoksitee achiidhatti maal gootu akka ittiin jiraatte jechuudha wal dhookachuu. Paaster naa ulfaadhu yeroon kiyya waan deemaaruu fi waan lama kaasnee sagantaa keenya akka guyyaadhaafidha. Tokkoffaa adaba barbaachisu irratti walii galuu fi sammuu ijoolleetiif eeggannaa gochuu. Lamaan isaaniiyyuu kaafneerra. Lamaan isaaniiyyuu kaafneerra waan ta'eef sababii yerootiif baay'ee gadi fagaannee galuudhaa baanneeyyuu kaaftee turteeti. Ijoollee keenya adabuun murteessaadha. Sagalee Waaqayyoo jedha. Sagalee Waaqayyoo adabiidha. Adabbii jechuun garuu haariitti ba'uu miti. Cabsuu miti. Dhukkubsinee itti boqochuudhaaf miti gubanne sanatti hojjenne jechuudhaaf miti. Qajeelchuudhaaf ijoollee keenya adabuun nurreera. Jaalalaan adabuun nurreera. Akka ta'utti, akka isaan gitutti, akka isaan barsiisuu danda'utti. Jaalalaaf adabuutu nurreera. Yeroo adabnu kana garuu abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti garaagarummaan uumamuun irra hin jiraatu. Yes, garaagarummaan uumamuu danda'a. Waan hin adabsiifne irratti abbaan manaa adabuu danda'a, haati manaatti dhaga'amuu danda'a. Yookiin haati manaa adabdee abbaa manaatti dhaga'amuu danda'a. Yoo waan akkasii uumame ijoollee keenya duratti garaagarummaa keenya mul'isuun nurra hin jiraatu. Yeroo sanaaf sirrii godhe gaarii godhe inneema deeggaruun nurreera jechuudha. Sana booda yeroo ijoolleen jirratti kutaa keenyatti yeroo galu innati qara goote sirrii miti duraan kun akkas inni ibsuu fi dandeenya jechuudha. Waa irratti waliin galle. Akkasuma sammuu isaaniif eeggannaa gochuun waan jechaa oolle kana. Wanti nuyi jiraannee argisiifnu, wanti nuyi fakkeenya taanuuf, jechoonni nuyi dubbannu, waan nuyi ittiin isaan arrabsinu, waan ittiin walii keenya arrabsinu sammuu isaanii miidha. Kanaaf sammuu ijoollee keenyaaf eeggannaa gochuu yoo barbaanne jecha keenya eeggachuu, gocha keenya eeggachuu, arraba keenya eeggachuu. Waaqayyo isaa eebbisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ogummaa gaa'elaa jalatti kan ilaalle kan guyyaa har'aa kanumaan goolamneetiin jenna. Torbee dhufuu qabaa maallaqaa irratti wajjin dubbanna. Qabaan maallaqaas ogummaa gaa'elaa keessaa isa tokkoo fi isa guddaadha. Waan agadhaan nu dhageettaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Otoo haasofnu torban dhufu qabaa maallaqaa duwwaa miti kan nu ilaallu. Ogummaa gaa'elaa keessaa tokko qabaa maallaqaa waan ta'eef qabaa maallaqaa irraa kaafneet ogummaa kan biraallee amma yeroo nu wayyame itti daballee ilaalla. Kadhannaa nu godhachumaan. Hayyee kadhannee haa xumuru. Waaqa isa ogeessa taate isa beekaa beektotaa isa hundumaarra caalaa jalqabarra teessee waan hundumaa amma dhumaatti kan beektu ati Waaqayyoodhaa galanni siif haa ta'u. Gaa'ela situ uume gaa'ela situ ijoollee keetiif kenne Waaqayyo inni gaa'ela ijoollee keetiif kennite ogummaa sanaaf barbaachisu hundumaa ijoollee kee akka gonfachiiftuuf jaalala kee haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusiif jettee. Ameen.